Dhukkubni daddarbaanii saffisaan babal'achaa jiru. Itoophiyaa keessaa namoota 5 kan ta'anii lubbuudhaan darbee jira. Dhukkubni kun yeroo hammaa kanatti maalummaan isaa hadda kan hin baane qoratamaa akka jiru, akkasuma immoo uummanni lafa jirutti of eeggannoo akka taasisuu fi mallattoon kanneen isaan irratti yoo argame immoo atattamaanii gara dhaabbata fayyaa akka deeman yookiis immoo akka bilbilanii odeeffannoo kennanii akka yaalamanii beeksisee jira. Ashama arika fuunee ordoftoota kennaa jaalala akkam jirtu nagaa keessanii annagaa rabbiin galannaa ta'u jechaati. Egaa obboloota koo miidiyaan kuni odeeffannoo garagaraa kan isin qaqqabsiisu ta'ee otoo jiru haara kan dhuftanii noora baga nagaan dhuftanii hanaa dhufu isiniin jedheera subscribe gochuudhaani gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo yoo jaalattan like gochuu akkasuma immoo hiriyoota keessaniif share gochuuti yaada qabdanillee commenti jalatti barreessuti indagatina isiniin jecha namoonni seenaa garagaraa kan qabdan nama hin barsiisa kan jettanii keessan jechuudhaan na dubbisuudhaan na barreessuu dandeessu. Ani immoo qilleensarra isiniif nan oolcha isiniin jedha eenyummaa keessan hiccitiidhaan qabuudhaani. Kanaaf iyyuu mee viidiyoo kana hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin dubbisa jechuudha. Maaliif waraqatarraan isin dubbisa jechuudha. Dr. Gennet Abiyuu jedhama. Hospitaala Jinkaatti Akima waliigalaa ture. Kennaa tajaajila fayyaa irratti dhukkubsattoota otoo waldhaanaa jiru. Innis dhukkuba ammaaf maalummaa isaa guututti adda hin baane kanaan qabamee turtii guyyoota muraasaa keessatti lubbuun isaa dabartee jirti. Isa malee namoonni mallattoolee dhukkubichaa irratti mul'atanii afuris lubbuun darbanii jiru. Biyyoon isaanitti haa salphatu. Maatii firoota isaaniif rabbi jajjabina haa kennu. Dhaamsa atattamaa. Ibsa galgala kana baaseenii ministeerri fayyaa dhukkubni ammaaf maalummaa isaa guututti adda hin baane naannoo kibbaa magaalaa Jinkaa keessatti mudatu ibsaa jira. Weerarri dhukkuba aarayyaa naannoo kibbaatti mul'ate kuni saffisaan babal'ataa jira. Dhukkubni kuni ammaaf maalummaan isaa adda ba'uu baatus dhukkuba lubbuu namaa yeroo gabaabaa keessatti galaafata. Hanga ammaatti namoonni dhukkubichaan qaban tokkollee irraa baraaramuu hin dandeenye. Akka ogeeyyiin hospitaala Jinkaa himanitti torbee kana namoonni 5 dhukkubichaan qabamanii lubbuun isaanii darbitee jirti. Isaan lubbuun dhaban keessaa 2 ogeessota fayyaa dooktora tokkoo fi narsii tokko kan dhukkubsattoota waldhaanaa turanidha. Dhukkubni kun mallattoolee akka ho'aa qaamaa, qola ijaa diimessuu, balaa baasa dhiigaa makatee dhiigni irgaa afaanii, funyaanii fi qaama biraatiin dhangala'uu fa'aa qaba. Weerarri dhukkuba kanaa haala kanaan yoo itti fufe lubbuu namoota hedduu galaafatuun biyya teenyatti cobxoo irratti fanxoo ta'uuf deema. Kanaaf tamsa'ina isaa ittisuu irratti yoo hin xiyyeeffanne gagga'ama guddaa fiduu danda'a. Dhaamsa kana atattamaan share waliif godha. Waa'ee dhukkubichaa waan muraasa. Maalummaa dhukkubichaa guututti adda ba'uu baatus dhukkubni kun VHF ta'uu akka hin oolle mallattoolee inni argisiisaa jirurraa ka'uun shakkamaa jira. Viral hemorrhagic fever jechuun walitti qaba dhukkuboota nervii garagaraatiin dhufani. Naayiraasiiwwan kanneenis Ebola vaayirasii, Maaburug vaayirasii, Yellow vaayirasii, Lassa fever isaan ijoodha. Dhukkuboonni kun hedduminaan naannoo tiraapikaal eeriyaatti deddeebi'anii mul'atu. Weerara fiduudhaanis beekamu. Mallattoolee dhukkuba kanaa maali? Qaama gubaa, dhukkubbii busaa, balaqqamsiisa gadii, teessuma kan dhiiga makatellee ta'uu danda'a. Dadhabbii qaamaa, dhiiga gara qaawwa qaamolee garagaraa, afaan, funyaan, gurraa fi kan biroo. Dhukkubni kun akkamiin daddarba? Nama dhukkuba kanaan qabame waliin tuttuqaa qabaachuu, dhangala'aa namoota dhukkubichaan qabamanii tuqamuu, bookee busaa argansuudhaan illee kan darbu ni jiru. Nama dhukkubichaan du'e
tuttuquu dhukkubni kuni hangi nama ajjeesuu isaa gosa vaariyeesii dhukkubicha fide irratti kan hundaa'ullee ta'uu ragaa hanga ammaa jiru parsentii 25 hanga 90 ta'a. Kana jechuun namni dhukkuboota kanaan qabame dhiibbaa tokko keessaa namni naannoo 25 hanga 90 du'uu danda'a jechuudha. Yoo deeggarsi yaalaa hin godhaminiif dhukkuba kana akkamiin ittisuu danda'ama? Dhukkuba kana akkamiin ittisuun yookiin immoo ofirraa dhorkuun danda'ama? Nama dhukkuba kanaan qabametti baay'eetti dhiyaachuu dhiisuu, ilbiisota adda addaa ittisuu fi farra ilbiisotaa fayyadamuu, nama dhukkubichaan qabamu shakkame adda baasuu fi kan kana fakkaatan. Dhukkubni kun yaala qabaa? Dhukkubni kun yaala qabaa? Dhukkuboonni kun yaala duubatti deebisuu hin qaban. Wanti mana yaalatti godhamu deeggarsa ogummaa tokko gochuu qofa. Deeggarsuma sanaaniyyuu garuu hanga tokko du'atti ni irrifama. Weerarri kun biyya keenyatti ka'ee taanaan balaa guddaa geessisa. Rabbi nutti hin fidin jennee cabsee dhufnaanis waan dandeenyu dura dhaabachuuf qophiidha. Dooktorri suura irratti argitan kun odoo dhukkubsataa yaaluu carraaquu dhukkuba kanaan lubbuun isaa darbitee jira. Egaa obboloota koo akkumanii isiniif dubbisaatii ture dhukkubni kun yeroo hammaa kanatti lubbuu namaallee kan hin maarre akkasuma immoo daawwaa kan hin arganne dhukkubni kun maalummaan isaa yeroo hammaa kanatti kan maal ta'uu isaa hin beekamne yeroo ta'u akkaataa ittiin namarraa namatti daddarbullee isiniif qoodatiin jira jechuudha. Mallattoolee ittiin dhukkubni kun namarratti argamuutii danda'u isinii qoodatiin jira waan ta'eef lafa jirtanitti irra caalatti jechuudha dhukkuba kanarraa baraaramuudhaaf dhukkuba balaa deemu kanarraa jechuudha. Waaqayyo uumaa keessan akkuma amantaa keessanitti namni kamiyyuu amantaa qaba jedheetan amana jechuudha. Nama oolcha jedhee wanta itti amanate kanaafiyyuu akkuma amantaa keessanitti kiristaana kan taatanii macaafa qulqulluu akka caafata keessanitti uumaa keessa yeroo hundumayyuu kadhadhaa jecha akkasuma immoo amantaa musliimallee kan hordoftanii seeruma quraana keessaniitiin adaraa keessanii kadhadhaadha isiniin jedha. Of eeggannoo akka namummaatti godhamu malus uumaa keenya gaditti of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroollee mallattooleen akkasii nurratti argamanillee damnee gara mana yaalaa imalu immoo namoota immoo dhukkuba akkasii kanaan yeroo qabamani keessumaa jechuudha yeroo baay'ee qofaadha jennee wantoonni nuti ofirratti ilaallu dhukkuba kanallee ta'uutii mala waan ta'e waaqayyo nutti ifidini garuu wanti tokko nurratti yoo mul'ate damnee mana yaalaa dhaquu fi of eeggannoo taasisuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha obboloota koo. Egaa viidiyoon ani isinii qabadhee dhufe mallattoolee namni sun ittiin qabamuusaa beekamu akkasuma immoo akkamittiin akka daddarbullee danda'u isinii dubbisee ka'eetan jira waan ta'eef viidiyoo kana seeraan dhaggeeffattan yoo taatani hubattan jedheetiin yaada isiniin jedha. Dogoggorri yoo jiraate immoo na of kalchaa jecha rabbiin maatii keenya nus dabalatee nagaan nu eegu. Dhukkubni kun immoo kan keessatti argamu jinkaan magaalaa kam yookaas immoo biyya kam jechuuti dandeessu naannoo Dabuub keessatti kan argamudha jechuudha. Kanaaf waaqayyo maatii keenyaaf uummata keenya Itoophiyaa marayyuu waaqayyo nagaatti nuuf eegu isiniin jedha. Dhukkuba miti mataaniyyuu isiniin dhukkubin isiniin jedha obboloota koo turtii gaarii.